ani sananiga waan ani isa komadheefis waan inni naa deebisuuf dhaggeeffadhaa. Iddoon dhaabatan baay'ee jira. Iddoon naqan baay'ee jira. Garuu iddoo dhaabachuun ta'u inni jedhu iddootti Waaqayyo dhufu, iddootti Waaqayyo saara, iddootti Waaqayyo sabeeku. Koobii sanarra dhaabadheen isa eegan. Koobii qaba. Haala baraa laalee, haala namaa laalee, jireenya hundumaa laalee, kan sabu abayii laaleetu koomee baay'ee komatee, waan baay'ee haasa'ee, waan baay'ee gaafatee, gaafa dadhabuu maal jedhee egaa as laallaan abdii, achi laallaan abdii. Asii fachi laallaan waa tokko iyyuu hin jiru. Garuu waan hin godhu waa tokko innis iddoo dhaabatanii eeguun ta'u sanarra dhaabadhee isa eegaa. Dhaabadhee maaliif koobii sanarra? Koobiirra margi hin jiru. Koobiin lafa onaa. Koobiin iddoo mijataa miti. Koobiin jallisaa qaawwaan rimmatu jala gal. Lafa abdiin hin jiru. Lafa gammachuun hin jiru. Lafa bashannanni hin jiru. Lafa onaa. Garuu Waaqayyo achitti dhufa waan ta'eef achan dhaabadhaa. Iddoo isaatu iddoo mijataa miti. Garuu iddoo Waaqayyotti dhufudha. Lafti isaa lafa mijataa miti. Garuu iddootti Waaqayyo nama arguudha. Lafti isaa lafa irra bashannanan miti. Garuu iddootti Waaqayyo dhufudha. Achuma dhaabadheen isa eegaa. Achumattan komii koo dhiyeeffadhaa. Achumattan isa dhaggeeffadhaa. Deebinni naa deebisuus achuma dhaabadheen eegaa. Kun eessaa dhufu? Bilchina nama Waaqayyo irraa dhufu. Dhaabatanii Waaqayyoon eegu. Kanaaf dhaabadhu jedhe Museedhaan. Achuma dhaabadhu jedhe Museen jireenya dhaabachuu danda'u qabaachuudha. Inni itti aanu immoo waan sitti jiru kophee miilla keessa maal godhu baasii ofirraa jijjiiramuudha. Isa fidee dhufu jireenya Misir isa waan baay'ee keessatti hin darbe ofirraa gad. Sanaan booddee ajandaa isaatti bee Waaqayyo. Kanaaf inni kan biraan Musee wajjiniin Waaqayyo Musee garaasaa argatee Arooniin arraba argateen amma jaroota kana lamaantu wajjin gara tajaajilaatti deemu. Lamaan isaanii iyyuu lafatti adda ba'an qabu. Kanaaf inni garaansa Waaqayyo bira jiru, garaansa Waaqayyo wajjin jiru yeroo inni bidiruu kakuu Waaqayyo fidee dhufu inni arraba bareedaa qabu sun maal godhee eege saba kana galagashee eege. Jabbii hojjeteef yeroo Museen dhufu sabni Waaqaa wajjin hin jiru. Yeroo Museen dhufu namichi fudhatee badeera. Kun eessaa dhufaa? Jijjiirama sanarraa dhufa. Isa Museen argeen isa Museen dhaga'een. Kanaaf ergama mataasaa dhufe. So inni itti aanu namni yeroo nama Waaqayyoo ta'uu dadhabu maal ta'a? As the end. Isa dhumaatti namni erga nama Waaqayyoo ta'e nama Waaqayyoo ta'uudhaaf wantoonni isa barbaachisan isaan kanan fakkeenya ta'uudha, jijjiiramuudha, biyya lafaa kana tuffachuudha, fedha Waaqayyoo isa guutuu beekuudha. Kabiraan Waaqayyoof ilaalcha gaarii qabaachuudha, jireenya tasgabbii qabaachuudha. Phaawulos fa'aa kan isaan ittiin nama Waaqayyoo ta'an waan ittiin of jajan waan ittiin maqaa godhatan baay'ee utuu qabanii isa kana hundumaa akka kosiitti lakkoofne jedhan. Kanaafuu biyya lafaa tuffachuudha. Sana booddee namni erga nama Waaqayyoo ta'uu yoo dadhabe maal ta'a? Kanaaf dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon dubbisame macaafaa Ximootiyoos isa lammaffaa ergaa Ximootiyoosiif ergame isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa akkas jedha. Akkas jedha. Guyyoota gara dhumaatti yeroo sodaachisaan akka dhufu badhu. Namoonni warri ofittoo sassatoota of jajoo afuufamoo arrabsituuwwan warra abboota isaanii haadhota isaaniitiif hin abboomamne warra galatan qabne warra wanta qulqullaadhaan morman hin ta'u warra jaalala of keessaa hin qabne warra araaran jaallan warra maqaa namaa balleessan warra of hin qabne warra namatti hin madaqne warra waan gaarii jibban warra dabarsanii nama kennan warra eeggannaa hin qabne warra of arguu dhabuudhaan of bokoksan Waaqayyoon jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uuf jiru. Akka bakkeedhaan mul'atutti nama Waaqayyoo hin fakkaatu.
humna isa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu. Warra akkasii irraa of eeggatu. Ameen. Dhageessanii namni yeroo nama Waaqayyoo ta'uu dadhabu isa ammaa kana ta'a jechuudha. Dhaloota akkasii kanatu warra nama Waaqayyoo ta'uu hin dandeenye guyyaa gara dhumaatti dhaloota akkasii jenereeshinii akkasiitu maal ta'a nama Waaqayyoo fakkaatu malee fakkeenyota ganama waan baay'ee kaafneera gara sanatti dhufne. Jalqabaa maalidha dee Phaawulos ofittoo selfish warra waa'ee isaanii duwwaa yaadan ta'u ofittoo duwwaa ta'u dhimma namaa warra hin qabne waa'een namaa kan isaan hin dhukkubsin waa'een namaa kan isaanitti hin dhaga'amne ofittoo ofii isaanii duwwaa warra jaallatan garaa isaanii duwwaa warra jaallatan namni du'ee jiraate argamee dhabee jiraate dhibee quufe beela'e waa'ee namaa dhimma hin qaban. Waaqayyo dhaloota akkasii irraa nu haa eegu. Warra akkasiitu namni yeroo nama Waaqayyoo ta'uu dadhabu ofittoo ta'a. Waa'ee isaa duwwaa yaada. Minaa gabbaa hin taadha. Yeroo kana ta'e minaa gabbaa hin taadha. Akkas ta'e minaa gabbaa hin taadha. Akkas maaltu na dhibere? Maaltu na dhibere? Dhaloonni akkasii maaliin beekama wardiin ittiin beekamu? Minaa gabbaa. Abaluu du'e maaltu na gashere? Abaluu beela'e maaltu na gashere? Abaluu kufe maaltu na gashere? Abaluu badee maaltu na gashere? Abaluu takkas ta'e maaltu na gashee maaltu dhaloota maaltu na gashee? Dhaloota namaaf hin dhukkubsan, namaaf hin yaan, namaaf hin miidhamne, namaaf ba'aan ba'an. Maal jedha sagalee Waaqayyoo? Ba'aa eenyu baadhaa? Walii keessanii. Ba'aa walii keessanii baadhaa. Inni amma immoo qoo irrattan sii dabalaa. Qoo isuma baattuuttan sii dabalaa. Ofittoo dhaloota ofumaa nyaatu gaafa namni alaa warra manaa dubartiin tokko jirtu dur biyya keenya warra manaa alaa na dur saayinaa fudhattee gola keessa badde maal noo nyaannee teenya gaa nyaatanii ta'an miti amma dhiqatanii isa gad dhufe gaafa namni alaa warra manaa fudhattee gola keessa badde nyaatanii hin ta'a gaaf tokko utuu isaan golatti ol dabarsanii utuu isaan namicha balbalatti gad ittisanii karaa boroo saree bitte mina. Ilaame irbaata ofittootti Waaqayyo saree gadhiisa. Ameen. Warra garaa oo'aan qabne garaa namaa yaadu warra hin qabne dhaloota akkasii ka'uu jalqaba of yaaduu jalqaba maal ta'ee ra'anii. Gaaf tokko waa'een namaa sin dhibu taanaan waa'een namaa sin yaachisu taanaan maalan ta'eera jedhaati sammuu keessan sakattaa. Inni kan biraan maal jedha Phaawulos? Sassatoo nagaa warra hin beekne sassatoo kufaatii Israa'eliif inni lammaffaan sassatoo maal jedhe Gooftaan? Buddeen gad isaanii harcaase har'a duwwaaf kan isin ga'u duwwaa sassaabbadhaa. Har'a duwwaaf kan isin ga'u. Isaanoo ilma guuran kumtaalatti naqan. Kanarraa misaa qursii iraatii maksasii duwwaa guurradhaa jennaan kan borii kan saayitii 48 guurratan hanguyyaa lama. Har'a nyaataa oolanii bulanii boris nyaataa oolanii isa bulan hammasitti waa dhuftu eegu turan. Ganama gaafa isaan kaan warri sun nyaatanii quufanii qodaan duwwaadhaa quufanii bulanii warri sun gaafa ka'anii masoobii keessa keshaa keessa gaafa laalanii raammoo baraammoo duwwaa hin raammes. Argitanii? Irbaata sassatoo akka inni ta'u. Dhaloota sassatootu ka'aa jira. Anaan nagaa warra hin beeknetti mana hin qabu nagaa jireenya hin qabu nagaa. Namoonni baay'een asii mana qabu, achi mana qabu, Adaamaa mana qabu, Finfinnee mana qabu, Botee mana qabu, Mojoo mana qabu, Bishooftuu mana qabu. Garuu saaloonii tokko keessa rafu, of cicciranii keessa rafu. Tokkuma keessa rafu gaafa du'an immoo lafa dhumnuma sadii akkanii safaranii fi maa isheen wantattiin isheen keessa kaa'an sun. Falaxaa sana keessa kaa'aniitu wayyaa irraa yaasanii suufii isaa nama biraatu uffata ji'a lama booddee.
Caammaa isaa namatti hidhata ji'a lama booddee. Namni yaadu meemmee namni nan du'attanii yaaddanii beektan annan du'aa. Hin yaadu maaliif hin yaadu beektuu isin sassataadha. Hafuura kun dhaloota bara dhumaatu kanaan rukutama. Inni kan biraan maalidha jedhaa? Warra of jajoo inni jedhu kuni afaan keenyatti xinnoo rakkisaadha malee tibbiyaa isa jedhamu tibiit inni jedhamu kuni bakka just bosottoranii masa nama keessa deemanii jechuudha. Tibbiyaa inni jedhamu kun garuu naa'ol namni hin jiru jedhanii yaadu. Hamma koo namni ga'u hin jiru. Hamma koo namni beeku hin jiru. Dhaloota biyya kanaa keessaa ani nama addaati. Ani nama addaati. Beekumsa ani nama addaati jedhanii dhaloota yaadan. Kan kootu caala warra jedhan. Kan kootu sirriidha warra jedhan. Kan koo duwwaa. Jira durgurbaa tokko biyya keenya wajjin baranne. Reediyoo tokko bitee dhufeetu. Reediyoon biyya kana keessatti ennaa reediyoo kana duwwaatu argamee. Kana duwwaa jira. Amma tun naqeen bituureen utuu eessalatti asmitiitu Ameerikaadhatti hin argattu. Ana duwwaatu kan akka hin taanetti argatee. Isun wayyaanis kansaa, caammaanis kansaa, suufiinis kansaa, mannis kansaa. Utuma xinnoo jajjabaatee gaarii wayii bitate fardi kana fakkaatu immoo hin jiru dhimma. Inni kunis warshaatti hojjetamaa jedhe astamaariin tokko. Waan hundumaatti kan kootu sirri kan kee maal godha dhaloonni akkasii cilaatti diba cileetti diba. Kan kee irraa eegsiikaa, kan kee sirrii miti, kan kee eenyummaan sirrii miti, kan kee maqaan sirrii miti, kan kee jireenyi sirrii miti, kan kee barumsi sirrii miti, kan kee maalloon sirrii miti. Haluma kootu sirriidha dhaloota jedhutu ka waa'ee hundumaa kan koota sirrii, ilaalchi kan kootu sirrii, kabajni kan kootu sirrii, hojiin kan kootu sirrii, adeemsi kan kootu sirrii. Kanuma koo dhugi malee kan biraan barbaachisu dhaloota jedhutu. Anuma tokko xuuxxoo si waga'a dhaloota jedhutu ka jechuudha. Jira mitiire harrayyuu naa otuu dhayi. Dhaloota sin dhaggeeffan haasa'uudhuma barbaadu. Saayitii 24 yoo haasa'ee suma callatee yoo dhaggeeffatte malee ati hin dubbattu takka inuma dhaggeeffatta. Suma taasa. Dhaloota nama dhaggeeffachuu hin beekne. Keessumaa yeroo nuyi amma keessa jirru guyyaa sabaa barahamaan. Keessumaa jenereeshinii aniif isin keessa jirru kun asihoon akka waldaattis haa ta'u, akka biyyaattis haa ta'u, akka sabaattis haa ta'u, akka eenyummaattis haa ta'u, haalli keenya, jireenyi keenya, hafuurri keenya kun baay'ee gara rakkisaatti adeemaa jira. Yoo Waaqayyoon hin dhageenyu ta'e, yoo Waaqayyoon hin sodaannu ta'e, yoo gara Waaqayyoo hin ilaallu ta'e kufaatii hamaarra jira. Maaliif jenereeshiniin amma jiru kun maaliif kana ta'a? Waan atamma jettee googilii keessa barbaada dafee meemmee waan inni jedhe kun ingilizeenyaadha oromiffaa yoo gashite googiliin amma sii baasa. Bara saayinsii bara teknooloojiiti waan ta'eef dhaloota si dhaga'u miti. Kanaaf nama dhaggeeffachuu dhaloonni hin dandeenye dhaloota of jajoo jedhama. Waan baay'ee dinagdeedhaan karaa kamiyyuu sooshaal ikoonomiidhaan sooshaal neetwoorkiidhaan waan hundumaatiin anatu sirriidha yaada kootu sirriidha warra jedhamtu ka'aa jechuudha. Waaqayyo kana keessaa nu haa baasu. Ameen. Anatu sirriidha waan baay'ee naasa'uu hin danda'ama garuu yeroon isaa gaafa ga'u naasa'a. Warra of jajoo afuufamoo arrabsitu. Arrabsitu jechuun maal jechuudha? Amma meemmee namoonni feesbuukii qabdan, feesbuukii banattanii warri qabdan harka keessan baasaa dabaate weesee waraanta eesh maali maadhositu tokko qaqqabduu hin qabduati haadha biyyaa qabdi bini uma goroggortoo maal gaafa nan argamu feesbuukii kan inni ilaalta akkas gootaatis meemmee warri qabdan feesbuukii dhaloonni qabdu hin qabduati. Feesbuukiin kun kan inni banameefi hojiidhaaf ittiin birrii gashaa oola biyyi barate.
itti hojii hojjetaa oola biyyi barate hankeenyoo itti wal arrabsaa oola wootoo walii gadi galagashee wal arrabsitu inni jedhu ko isa kanadha isachii wal kaasee lagaan sanyiin biyyaan siyaasaan dinagdeen maaloon wal cafacafaa oola miidiyaa dhaloota disipiliiniin qaba dhaloota safuun qaba dhaloota waliin qaban dhaloota miidiyaa kanatti ol bahee wal abaaraa wal salphisaa wal abaaraa ol maaliif waaqayyotti cufameettu yuunivarsiitii baay'eesaa amma ko yoo cimee waggaa 3-4 booddee mootummaan yoo horii torsiifate malee yuunivarsiitii injiru dhaloon eessatti hafe wal arrabsuutti hafe miidiyaa baay'eetu wal arrabsa wangeela illee ittiin hin lallabu kiristoosiin illee ittiin hin himu waan maqaa qabu waan gaarii waan barumsa namaa laatullee kallattiin hundumaa hin saafu isachitti dhalate isasitti dhalate achiisa eessa jedhetu waan meeqa wal arrabsu isa kanan dubbii waaqayyo dhaloota arrabsitu warra wal arrabsan waaqayyo sammuu kana kan nu laateef akka nu itti waan gaarii goonuuf akka nu itti nama barsiifnu akka nu itti nama qajeeshinu akka nu itti nama toorarra buufnu akka nu itti nama karaa argisiifnu malee akka nu itti wal abaaraa wal arrabsaa wal salphisaa wal qaanessaa oollu waaqayyo kanaaf karaa nu hin banne sammuu sirrii qalbii sirrii yaada sirrii nuu kenne waaqayyo kanaaf dhaloonni akkasii kun eessaa dhufe dhaloota bara dhumaatii jedha Phaawulos achi keessaa ba'eega waliin qabachuu dhimma waliin qabu shee baay'eedha jaarsaan dur nuyi akkam jirtu akaakayyoon ni dabarsina dur bara horiitti sun innammaa shee baa'uun eessaa ba'ee siniin jedhe shee baa siniin jetti ijoolleen keessan illee kana booddee shee baa waggana gaangalte siin jedhe jaarsa jechuudha shee baa jechuudha dhaloota akkasii kanatu ka'a dhaloota abbaasaa haadhasaa hin kabajne dhaloota hin abboomamnee jedha dhaloota hin abboomamne dhaloota lakkii boonoo sagantaan qabaa haadha isaatiin wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 natti fakkaata or 11 15 attanii gaafa laaltan namicha ijoollee lama qabu sana gooftaan Yesuus lamaan isaanii wal bukkee qabee barsiise inni quxisuun abbaa isaatiin waanan qabu naa kenni nan deemaa jedhee jedhe Yesuus amma isanni naa kenni jedhamit maal keessaa ba'e mucaan kun yoo jettan mucummaa keessaa ba'e ከልጅነት ነው ወጣው ሙጩማ ኪያ ሙጫ ይቹን ወረይ ሰስመተኒፍ ኢጆሌ ዋቀዮ አከሳን ጀዳመኒፍ አቦይ ሳኒ ብላቴ ሰገሌ ዋቀዮ የልጅነት ስልጣን ሰጣቸው ጀ አቦ ሙጩማ አማ ሙጫንኩም ማልኪያ በ ሙጩማ ኪያ በ አቂሰነ ቪዲዮኔ ይሰዱርደው ከነ ጎዲዮን ዲጀ ይሰዱርደው ወጅ ካቺም ባይሮን ዲጆ ከራባንሳ ጀረ ይሰዱርበው አማ ሙጩማ ኪያ በየቱ ተከን በሸነናይ ተከን ላይፊ ቀጫይ ተከን ሲርባይ takkan hatai, takkan kamai, takkan nukai, takkan putai, mainnya nambaka. Selalu berabur-abur, mucumma kiabe, abbo mamu kiabe, mucumma jecun, abbo mamu. Yeli jinnat siltan, abbo mucumma kenne. Jirenya mana wakayo kenya jiranu kesat. tokkoffaan keenya mucaa waaqayyoo ta'uudha. lammaffaan keenya mucaa waaqayyoo ta'uudha. sadaffaan keenya mucaa waaqayyoo ta'uudha. faarfataa lallabaan raajiin paasterii wangeelaawii whatever isaa gaditti tokkoffaan keenya na mucaa waaqayyoo ta'uudha. Ameen. Ameen. Mucaa koo jedha malee waaqayyo faarfataa koon jedhu lallabaa koon jedhu raajii koon jedhu ergamaa koon jedhu paastora koon jedhu jaarsa waldaa koon jedhu mucaa koo. Ameen. Ameen. Amma adaadhaa koo tokko jirti ilmi ishee dookteera hin beekne kan gaafa inni biyya galuu dookteeri hin jettu hin jaarti dhuftee asuu koo mucaa koo dhuftee biyyi dookteeri ittiin jedha ibsiin gugguufee sagan innoo haa ta'u gaafa inni mucaa koo mucaa isheeti waan barbaadeetu lafa kana babbaqashee hodhee iyyuu maalidhaa mucaa waaqayyoo ta'uun hafuura mucummaa waaqayyoo isinitti aanaqu. Afuura mucummaa waaqayyoo isinirratti dhangalaasu. Faarfatanii mucaa waaqayyoo ta'u. Lallabanii mucaa waaqayyoo ta'u. Raajanii mucaa waaqayyoo ta'u. Barsiisanii mucaa waaqayyoo ta'u. Waan barbaadde dinqiin meeqamaa siin hin taane mucaa waaqayyoo ta'i. Namni baay'een mucaa tokkotu jira amma biyya Kanaadaa jiraata Nagaash jedhama. Kwaarii keessa faarfanna. Kwaariin isaa tokko. Mucaan University galee
Solo zammarii ta'ee tajaajila bal'aa tajaajilu gaafa jalqabu gaafa dhufu mucaan wajjin faarfachuu diti. Maa inni na maalani koo solo zammaariidhaan hin jedhe. Maal taatee suma kiyyaa baate maal taatee mucaan na lakki bakka maal namni kamitti lakki siin keessatti na ilaalaa nuun jedhe. Maal taatee maqaa nu keessa dhaabadhu nu bareechitaa inneen maal namni maallaan jedhas kennu jinna nuun jedhe. Chiboodee ilmisaa biyya eessumni isaa biyya Ameerikaa jira boleessii haadha isaati. Inni immoo mana barumsaa akka inni fixee yuunivarsiitii akka inni fixee fudhachuuf achi sanaan booddee gaafa ji'a ja'a inni kubsate wizduraalii guutee hin galle mucaan. Wizduraalii guutee gaafa inni galu maskaram gaafa masqalaa gaafa 18 abbaan eessumni immoo Ameerikaatti du'ee reeffi isaa dhufee boolee gale. Ni yuunivarsiitii akkas ta'e inni Ameerikaas akkas ta'e. Sanaan booddee hin kadhatanii fi jaarsoliin hin kadhatanii fi koreen kadhatanii fi mucaa kanaaf qalbii diddiirratanii fi Waaqayyo jireenyatti deebisee amma biyya Ameerikaa keessa jira. Maa inni eessaa dhufe kun yoo ta'an kalijinna sin waxaanu yeroo inni mucummaa keessaa baanu hafuurri kun dhufaa jechuudha. Mucaawa hamma fedhe yeroo tajaajilu, hamma fedhe yeroo nama barsiisu, hamma fedhe yeroo nama gorsisu, hamma fedhe yoo raanu, hamma fedhe dinqiin karaa keenya yoo ta'e yaa የእግዚአብሔር ልጆች ነን። አሜን አሜን። አፉራ ሙጫ waaqayyo ta'u, afuura dhala waaqayyo ta'u, afuura mucummaa keessa jiraachuu dinqiin akkami ganama sinitti mee seexanni namoota baay'ee kan isheen mucaa waaqayyo kee abaafte hin jajje seexan atimo kanati sanati itti fuutee tambiidhaan naffaatee mucummaa kee abaafte biyyi maalina jabamuutti kan isiniin jedhe boodigaarrii ani eegamuutti kan asii akkamittiin jedhe mucaa waaqayyo miti mucummaa kee abayye amma kan inni eegamu eegduudhaan eegamu mucaa waaqayyo miti. Mucaa waaqayyo maaltu eega? Waaqayyo ta'e eegamini? Ijoo mucaa waaqayyo tu eega. Mucaa waaqayyo amma mucaan keessan yoo isheen gadi baate eessa jirti mucaan jettuuni? Eessa jirti mucaan koo? Eessa bu'ee mucaan kun barbaadaa jettu daftanii isheen dhimma hin qabdu iddoo barbaadee hodhatti. Gaafa mucummaa keessaa baatu garuu maal si gashee siin jedhe. Maal si gashee maaltu si gashee ani kophee qaamee mucummaa kee abahuu gaafa jalqabuudha maaltu si gashee kan inni dhufu. Hafuura akkasii waaqayyo haa dhabu. Ameen. Ameen jedhaa kaa. Ameen. Namoonni akkasii yeroo mucummaa keessaa ba'an waaqayyoon miti namaaf miti ofii isaaniitiif bu'aa ala ta'u. Isa kana inni Phaawulos warra Qoloosaayis isin barsiisa. Warroonni akkasii kun hafuurri akkasii kun bu'aa malee nama hambisaa jedha Phaawulos. Waaqayyo nu haa gargaaru. Achiiti kan inni dhufu. Inni kan biraan baay'ee isaa ilaaluu hin dandeessu isinii warra jaalala of keessaa hin qabne jedha. Warra araara hin beekne jedha. ጭራሽ ሰላምን የማይወዱ ነጋዋን ጀረሙን በርባደ ነማ ዋቀዮ ተው ጋፈ ደደቡ ነምኒ ነጋን ቀቡ ወልትነቱ ሐመቱ ጃለለን ቀቡ ጃለል ከሰሳንጁ ዋቀዮ ፉረ ጃለላ ሲኒ ፈከን አሜን ዋቀዮ ፉረ ጃለላ ሲኒ ታነቁ አሜን ኤጋ ነማ ዋቀዮ ተው ከና akkasira isqel boqonnaa 37 barattanii gaafa laaltan waaqayyo hafuurri waaqayyo anarra ture erga jedhe booddee dachaa lafee gogaan keessa guute tokko keessa na adeemsisedha. Dachaa eessa ture inni ottan ofii isaatii gaararra ture. Hafuurri waaqayyo gadi isa buusee lafa lafeen jiru lafa dachaa lafeen guute keessa na adeemsisedha. Maaltu Afurri waaqayyo nabichi iddoo kana deemuun barbaadu lafichi lafa lafee lafichi lafa namni du'aan abdiin isaanii dhume lafa tuffatama lafa namatti hin tolle afurri waaqayyo maal isa godhe gadi isa buusee iddoo sana keessa isa deemsise. Eessa jira Isqeel yoo jettan warra isa madaalu bira jira. Ol ba'ee yaadaan ol ba'ee Isqeel nama salphaa miti lubadha raajiidha ammaakaariidha barreessaadha. Hojii gurguddaa qaba nama guddaadha ofiisaatis. Kanaaf namichi kun iddoo san madaalee dhaabachuun barbaadu. Maaliif isaadha qareennatti? Furri waaqayyo garuu maal godhe? Ziqqaa darraga.
afurri waaqayyo gadi isin haa buusu. Ameen jedhaa kaayi. Afurri waaqayyo gaafa namatti seenu qixa namaa keessa nama jiraachisa. Akkuma namaatti. Qaalluu beektu. Qaalluu isa biyya keenyaan sanitti masaasii miti. Inni biyya keenya gimbii ijaarratee keessa ta'a. Namni hin argu jaarra. Jirti jaartii tokko safara keenya. Utuu nuyi ijaan hin argin duutu. Maaliif qaalluudha namni hin argu? Sagalee duwwaadha. Yeroo gaafa isheen itti qallu duwwaa dhageenya. Nama waaqayyoo ta'uun nama ta'anii nama keessa jiraachuudha. Nama keessa. Yesuus Kiristoos amalli isaa inni guddaan namuma keessa jiraata. Namuma wajjin oolu. Namuma keessa oolu. Namuma keessa adeemu. Anamma ifama naa godhaa malee namoonni ani isinitti hime boodigaardiidhee hinaaffaa isaanii qabu. Aan amala kookee namatti isin hinaafu. Achi isin naqu isaan isa isin dhufani. Maaliif? Gannaan keenya gargari mitiiree warri yeroo barsiisuu raftan immoo of eeggadhaa. Nama tokko tokkoon argaa jira waan ta'eef. Walitti bu'ame ciqileedhaan. Nakaa argu. Jira. Maaliif ajjabamu wattanii hinduku. Hindu hunduwan. Hindu. Maaliif immoo du? Maaliif of eegsiisu nyaan jettanii? Maaf eegamu jettanii? Namummaa waaqayyoo keessaa gaafa ba'u namni isa kanatti dhufu. Tokko namni kan inni du'a baqatuuf waan du'uuf hin qabu. Jaroonni kun Phaawulos akkas jedhe tajaajila isaa macaafa kana qorunni. Timootiyoosin amma dhumaatti qoradhaa. Amma bakka ani tajaajila koo xumureera. Fixeera amma kanaaf naafee dhiigni koo akka dhibaayyuutti yeroo inni dhangala'u ga'eera. Amma du'aafan qophaa'aa jira. Tajaajila koo maal godheera? Xumureera. Du'attan deemaa jira. Jarri kun immoo maal baqataa jiru? Maaliin du'a biyya itti keessaa du'uure? Akkaawuntii televezyiinii jira birri akkaawuntii jiru argitanii? Kanarratti gashaa sanarratti gashaa gadi siyaa gashuu. Kanarratti gashaa kanarratti gashaa kana keessaa du'aare nama. Phaawulos fa'aa kan isaan du'anii fi akkaawuntii irraa nyaatan hin qaban biyya itti oolfan hin qaban waan du'aniif garuu qabu mootummaa waaqayyo. Ameen jedhama. Ameen. Waan du'aniif qabu waan itti dafqan waan ol kaawwatan waan kuufatan waan hojjetatan achi qabu. Kanaaf achi dhaquudhaaf ariifatu. Seenaa Oneesimoos Nasiib kanan dubbise irraa waan arge gaaf tokko jedha gaafa du'u Oneesimoos Nasiib inni macaafa qulqulluu hiike jechuudha. Gaafa du'u jedha barreessaan faranjii tokko. Hiriyaa kootii guyyaan isaa guyyaa sanbata bariidha. Saayitiin lamadha. Gara waldaatti utuu adeemnu fiigee na bira darbee jira faranjiin kun. Maal taate Oneesimoos dhaabadhu sin dubbisa jennaan lakki ergaan qaba waamichaan qaba ariifataan jira yoo guyyaa waaqayyoo wal argina jedhi nagaatti jedhee na bira darbee. Ishee waldaa dhaqeen gaafan kadhadhee as deebi'u Oneesimoos Nasiib shaaworii galee wayyaa isaa geddaratee kutaa isaa keessa galee ciisee du'eera. Ameen. Maalitti fiiga Oneesimoos? Du'atti naan hin jettani? Achitti waan hojjechuu qabu hojjeteera du'a sodaataan jiru. Jarri kan isaan of eegsanii waan du'aniif hin qaban waan nyaatan qabu mana keessa jiraatan qabu birrii qabu hojjetan qabu wayyaaffatan qabu baay'ee qabu. Kanaaf isa nyaatu isa jiraatu kanaaf waan du'ee du'aa. Namni waan du'uuf yoo qabaatedha kan inni du'uu barbaadu. Inni immoo mul'ata sana Phaawulos amma kan naaf gonfoo moo'ichaati yeroo ani itti wareegamu ga'eera kan inni jedheefi waan ol kaawwate waan fixe sana amma galma isaa ga'uufi waan du'uuftu jira. Mul'an nama waaqayyoo ta'uun waan aarsaa itti kaffalamtu jira jechuudha. Gooftaan nu haa gargaaru. Kanaaf nama waaqayyoo yeroo taatan namumaa wajjin jiraatu yeroo nama waaqayyoo ta'u Ameen. Hallelujah. Noi garuu isa fannifame Kiristoosi maal godhu isa lallabnaadhe Phaawulos. Waan harka reebnu biraan qabnu waan ililchinu biraan qabnu waan of laannu biraan qabnu kan jiraannuuf kan ol qabnu kan waaqessinu isa qabnu
isa taanaan immoo kan biraa kan biraati. Amma biyya Keeniyaatti argitanii toota yeroo darbe sooshaal miidiyaa kana yoo amantoonni na baatan malee hafuurri naan dhufu hedheetu amantootatu baatee dhaabataa waldaa keessa paastorii tokko. Keeniyaa biyya Keeniyaa keetti kan ta'e nargine. Ganama jaarsolii kanaa fi nugusee fi tarabbaa jaarsa baatanii dhaabatu hin fayyisan immoo yoo labuutan malee naan ta'u tokkummoo shattee dheekan maal innaa yoon kophee dubartii dadde malee mul'anni naa dhufu didee. Waaqayyo isaa himatu. Kana duwwaa seetanii dhiyoo kana immoo amma gidduu kana wanti ta'aa jiru waan qabisee dubartii badde malee naan ta'u deemni tokko shaatee qabisee keessa jiru. Dhaloota jireenya keessaa bahe. Dhaloota mucummaa keessaa bahe. Waaqayyo hafuura akkasii nurraa haa dha'u. Waaqayyo akka hafuura akkasii biyya kanarraa haa dha'u. Waaqayyo hafuura akkasii dhaloota kanarraa haa dha'u. Dhaloota kana hamaan akkasii hin argatin. Sagana gaa dubbii Waaqayyo inni jedhu yeroo nama Waaqayyo ta'uu dadhabnu isa kana taana. Isa nama jedhu kana taana. Isa nama sinitti mee kana taana. Nama taanii nama keessa jiraachuu dadhabnu. Akka namaatti yaaduu dadhabnu. Akka namaatti jaalala dhabnu. Akka namaatti ilaalcha dhabnu. Ani nama addaati jennee yaaduu jalqabna. Hafuura akkasii Waaqayyo haa dha'u. Yeroo nama waaqotaan akkuma Yesuus nama keessa Yesuus nama wajjin beele. Yesuus nama wajjin deeme. Yesuus nama wajjin boo'e. Boo'e minii dhaqee iddoo awwaalaa. Akkuma nama ta'eetu nama keessaa deeme. Iddoo qote bulaa dhaqe. Iddoo daldalaa dhaqe. Iddoo mana qulqullummaa dhaqe. Lafa gabaa dhaqe. Lafa namni jiru kamillee lafa Yesuus hin nanne jiru. Maaliif? Isa dha moodeliin keenya. Gooftaan nu haa gargaaru. Kanaaf bara hamaa akkasii kana keessa jira. Kanaaf nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessinaa ishiniin jedhe gaafa jira. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf our preparation must be that. Sana ta'utu irra jira. Maal ta'uu qaba? Nama Waaqayyoo ta'u. Mi'aan nama Waaqayyoo ta'edha. Jedhaa kaa. Jedhaatti dabalaati. Ati nama Waaqayyooti. Ati nama Waaqayyooti. Hafuurri biyya lafaa si keessatti hin hojjetu. Hafuurri hamaan si keessatti hin hojjetu. Of tuulummaan si keessatti hin hojjetu. Jibbi si keessatti hin hojjetu. Wal qooduun si keessatti hin hojjetu. Wal arrabsuun si keessatti hin hojjetu. Wal salphisuun si keessatti hin hojjetu. Wal qaanessuun si keessatti hin hojjetu. Garaa ho'aatu si keessatti hojjeta. Garaa jaalalaatu si keessatti hojjeta. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluutu si keessatti hojjeta. Saraajonni keessa darbantu si keessatti hojjeta. Isa ergamoota keessa darbantu si keessatti hojjeta. Isa abboota amantii keessatti hojjetatu si keessatti hojjeta. Isa Daani'el fa'aa keessatti hojjetatu si keessatti hojjeta. Yeroo kam yeroo nama Waaqayyoo taatan. Isa Phaawulos fa'aa keessatti hojjetatu si keessatti hojjeta. Yeroo nama Waaqayyoo taatan. Sanaaf nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessu. Sanaaf of qopheessu ani nama Waaqayyooti. Haleluuyaa. Waan biyyi lafaa na keessatti hin hojjetu. Jibbi na keessatti hin hojjetu. Wal irratti qabuun na keessatti hin hojjetu. Dabarsee nama kennuun na keessatti hin hojjetu. Wal salphisuun wal qaanessuun na keessatti hin hojjetu. Hafuurri akkasii si keessatti hin hojjetin. Waldaa kana keessatti hin hojjetin. Biyya kana keessatti hin hojjetin. Haleluuyaa. Jireenya Phaawulos fa'aa keessatti isa ejjetu. Jireenya Phexros fa'aa keessatti isa ejjetu. Isa isaan keessatti tiraanisfoormi godhe sanatti si keessatti jijjiirama jalqabaan jedhan. Haleluuyaa. Hafuura isaan keessatti hojjetu. Hafuura isaaniin jijjiire. Hafuura isaaniin geeddaru. Hafuura sanaaf isaan fuudhee deeme. Hafuura nama Waaqayyoo. Ameen jedhaa kaa. Hafuura nama Waaqayyoo. Isa yeroo hundumaa an nama Waaqayyooti. An nama Waaqayyooti. Ganama gaafa kaa ani nama Waaqayyooti. Galgala gaafa galu ani nama Waaqayyooti. Yeroo bultee kaa ani nama Waaqayyooti. Mana kee jireenya kee irratti kana labsaa deemi. Hojii keetti kana labsaa deemi. Daani'el ani nama Waaqayyooti jedhe. Yoosef ani nama Waaqayyooti. Waan atamma jettu kana gochuu hin danda'u. Ameen jedhaa kaa. Waan ammatitti na waamtu kana gochuu hin danda'u. Waan ani nama Waaqayyooti. Ameen jedhaa ameen. Affeerraa kana fudhachuu hin danda'u. Waan ani nama Waaqayyooti. Waan ati naa qopheessite kanan fudhadhu. Maaliif ani nama Waaqayyooti. Mee ani nama Waaqayyooti jedhaa. Biyya dhaga'u dubbadhaa. Ani nama Waaqayyooti jedhaa.
nama waaqayyoo keetti yaada waaqayyootu hojjeta. Nama waaqayyoo keetti hafuura waaqayyootu hojjeta. Nama waaqayyoo keetti hafuura jaalalaatu hojjeta. Nama waaqayyoo keetti hafuura nagaatu hojjeta. Nama waaqayyoo keetti hafuura tokkummaatu hojjeta. Nama waaqayyoo keetti hafuura kabajaatu hojjeta. Nama waaqayyoo keessatti hafuura walii yaaduutu hojjeta. Nama waaqayyoo keessatti ba'a walii baachuutu hojjeta. Hafuurri kun sirratti dhangala'u yee. Hallelujah. Nama waaqayyoo, saba waaqayyoo, warra galaanni karaa laateef, warra rakkinni karaa laateef, taappellaa waaqayyoo lattaafeef, saba koo, jedhe waaqayyo, saba koo. Hallelujah. Namni falmu hin jiru kan.